Hai hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti giddiin argadhe mucaan jechaa jira. Aniis nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyo. Yeroo darbee haadha eebbuuf abbaa eebbuufana salonitti viidiyoo waraabee yaada naageenitanii qorra ofirra kochiisanii yeroo kana hin geenye yeroo gadi ba'anii naan jettanii yaada keessaniif thank you galatoomaa. Achi ba'uu barbaade hin baanesi achi ba'uu sin barbaanne ani viidiyoodhayyuu waraabne kan biraa dhiisa achi ba'uu dhiisati garuu waraabna jenneeti ibsaanis nu rakkisee iddoon teessumaa nu rakkifnaan garasumatti waraabne jechuudha. Kanaaf achiin baane gaafa sana guyyaa 23 har'aan dhagaa yeroo viidiyoo kana rikkaardi godhu 25 sijjamarii isaanii xiqqoo hospitaalan turee aanaa xiqqoo na dhukkubeeti. Isarraan kanaaf immoo galees torbeen lama wayii nan taa'e achi booda mucaan daqiiqa kana jechuun yeroo kanatti kittaanamuu qaba yaa'u ilma dhiirati gaa kittaanamuu qaba kanaaf kittaanamee dhaqna qaba jechuudha. Kanaaf ani achumaayyuu hin baane jechuudha. Kanaafi malee achi ba'uu isaatiin ga'e yookiin immoo eenyu jedhee miti. Tolate tole garuu nan ba'uu hin dasneedhaan taa'u minaaman jechuun sochiidhumaafus baay'isaa garuu anumaaf hin mijanne. Daa'imti immoo yeroo kan daqiiqa 5 isin hin kennanii achi ba'uudhaaf lafa keessa taa'uudhaaf jechuudha. Daa'imni isaati kanatti baay'ee iyyiiti baay'ee boochii lafan keessanii ol fuutuu gadi fuutuu tumsukumtaan ji'a lama booda jedhan daa'imni kan amala jijjiirrachuu ani rafeetuun beeku ammaarraa dhugaa waqa fajajeeyyuu jechuudha. Dubarri raftee ani dubaraaf dhiira qaban beeku kun hiniyyaa. Kanaaf ani guyyaa salkaanis rafeetu iyyuu hin beeku jechuudha. Kanaafi sa'aatii uumaan viidiyoo waraabuu hin qabu. Lammaffaa keessumaan guyyaa hin baay'ata. Guyyaa tokko akkattiin viidiyoo waraabuu dhabee hospitaala galee gaafuma ganama isaa gaafa guyyaa marqaa jedhanii gaafa sana namni akka malee wal ga'ee baay'atee inni na laaluu dhufee inni sa'aatii marqaadha jedhanii waan baay'ateef viidiyoo waraabuu immoo namni keenya baay'een beeku hin waraabne. Kanaafin waraabuu dhiisee sana boodas keessummaan hin dhufaa hannaa keessummaan namatti sa'a baraa kana hundumaa sana biraan daa'imni isin naasofsiisu kan biraa isa sagalee guddaa oli fuutan naamana. Kanaaf viidiyoo dhumayyuu waraabne yaanii ammayyuu kun ibsaa dhaamsan waa biraatiin waraabaa jechuudha. Ibsaan puulii fizizitteetti daa'imti waan ta'eef gonkumaayyuu ani viidiyoo waraabne jechuudha. Kanaaf akkasii kana booda viidiyoo isheen kan jedha. Garuu wanta tokko kan hin jechuu barbaadu kana booda chaanala koo subscribe godhaa share godhaa ijoolleef maaliif maatiin haaraan yookiin immoo namni haaraan akka seenee barumsa fudhatu wanta baay'eetu jira. Kutaa tokkoffaa lammaffaa isinii dabarsulleeni asumaan immoo YouTube kan biraas nambana waan ta'eef karaa sana share yeroo godhe sintanii subscribe gootu karaa TikTok warra jirtan asiin karaa hunda dandeessu warra jirtan hundi keessan jechuudha. So duraan maartii kan hin jedhee baneedha. Amma garuu saamii naat jedhee bara bakka gudiin isitti dhufte amaariffaan immoo hojjedha. Kana saamii naat jedhee share yeroo godhe gudii keessan dhugaa waaqa ila waan tokko seeneen jechuun danda'u jechuudha. Kanaaf asumaan isinitti ergaa kana isinitti himuun barbaada. Haalota jiran yeroo kana ammoo isteeppiidhaan isin barsiisa. Namoonni tokko barumsa irra diddibaadhaan yookiin immoo caalchisanii namaa dabarsuu danda'u. Garuu waan dhugaasa jiruushi isinifan ibsa. Kutaa tokko 2 3 4 jedhee yoon jedhe malee guyyaa tokkoon hin dhumu dhaggeeffachuu
barachuu warri barbaadan immoo callistanii waan dhaggeeffachuu barbaadan viidiyoo gadi dhiisu amma dhumaa dhaggeeffadha. Gaggabaabseen kutaadhaan isiniif gadhiisaa jechuudha. So akkasiin isiniin jechuu barbaada. Akkasii isin dhosee tureeyyuu dhiira moo dubara xuuxuudhaan miliksee haasa'aa jira. Ammaa yoo kun daqiiqaa 5 haasofne raffisee na tattama kaameraa ol fudhadheeyyuu eenyudhaan jechuudha. Enjeeraan naat jedhu kan musmus gootu daa'imni jechuudha. Isaaniin ammanaa yoo haasa'aa jira jechuudha. Kana okkee taa'eeti viidiyoo waraabuun namatti tolu. Biyya keenya Itoophiyaa keessa kaameraa saaqxan jechuun du'a dhokatu na iyyaa uyyuu gaafsan. Ani immoo nama rifachiisu dhiisa viidiyoo nama faana waraabu na. Kanaaf ani waan jiru kana booda sinifan hojjedha dhuunfadhumatti baay'ina namaarraa isuma ergaa'uma sinii darbu dhaggeeffachuu wayyaan isiniin jedha. Waan badeef immoo dhiifama. Kana booda baqa mucaafis anis salonitti baanee hojjanna viidiyoodha. Sirriitti ibsaa bira teenyeeti. Yeroon isa raffisee jechuudha. Salonii ibsaan guddaadha. Daa'imti itti fajajjii garuu yeroo raffisee nan hojjedha viidiyoo jechuudha kana waan. Akkasii kana wanti jechuu barbaadu maashaallah jireenya keessatti waan baay'ee argitu inni akkuma duraan isinii fakkeenya isinii ibsaa dhufe isiniif yaada sheer gochaa dhufe isteeppisa kanarras waan baay'eetu jira waan ta'e sheer isinii godhu karaa lachuunuu jechuudha. Isin garuu sheer godhaa isinis dhaggeeffadhaa viidiyoo kooti. Akkanas isin jechuu barbaada. Sagalee kan duraa saayilenti godheetan haaraa riikardi gochaa ture maaliif gidduudhaan daa'imti ka'ee iyyaa minaamin sagaleen galaa ture. Namni sinni mana keessa jiru gaggalchaa ture. Kun haasa'an jira. Kanaaf akkasin isiniin jedha. Garuu waan baay'ee barattu jireenya keessatti jechuudha. Waan baay'ee barattu. Waan baay'ee. Namni sirriitti fufurdataan bakka ta'e hin furdane ganaadha ta'uun oolu. Maaliif akka ta'e sin bartu. Gin ammaafumaan daballees hir'adhee jiraayyuu maleedha. Inshaallah fuulduratti itti fakkaate. Fuulduratti. Akkasii ani keessummaa dhufee waan jiru viidiyoo waraabuun gonkumaayyuu sababa kana natti hin tolle jechuudha. Tokkoffaa namni yeroo dhufee ati viidiyoo qabattu namni hinnaan sodaata waan ta'e lammaffaa immoo yeroo namatti hin tolu tokko daa'ima isiniin jedhee lama immoo namni yeroo kaameraa ol fuutanii sodaata sadii anumtuu yeroo hin qabu jechuudha. Namni namatti haasa'uu dhufaa bifa lama. Bifa tokko inni kaan achi gidduu kanaan inaa viidiyoo waraabaa jechuun sheemidha. Namni immoo akkasitti jedhee viidiyoo waraabuudha xinxaaluu hin jiru. Kanaaf akkasiin isiniin jedha wanti yeroo darbee waraabee keessa homtuu hin jiru. Garuu haasadhaan haalota jiraan isa waan hin dabarsee isiniif nan himaa. Isin immoo na eegaan isiniin jedha. Viidiyoon kana booda taansee gadi dhiisu na eegaa. Kutaa tokkoon jalqaba jechuudha. Tokko jedheen jalqaba waan ta'eef na eegaa isin. Akkasii sheer godhaa namaaf ammas dabalaati. Viidiyoo amma feetan dhaggeeffachuu dadhabdan bilbilichuma saaqaa gadi dhiisaa isin. Viidiyoo amma fakkeenya yeroo laaltan dhabduu miti bilbila keessa 2-3 kan qabdan jiran amma yeroo hundumaa jiru 4 fa'i namarkaa qaba dhugaa waaqaa bilbila. Saaqatii viidiyoo kana saaqatii jira argamu keessa irra kaati deema qabatee fixee haadhiisu jechuudha. Wi-Fi noo eebba. Ijoollee qabdaniif hiriyoota keessaaf immoo sheer godhaa. Barqixi namoota baay'eetu barumsa irraa barataan ta'eefini. Kanarraan kanaaf immoo ijoolleen naa bilbilaa turtan dhugaa waaqa kallattii Saawudii irraa eessa beeyyesus. Ani gin
namas akkasittillee nan qaba yaanne silan tureef ijoolleen maal taate ganyaan jedhanii ishiin daqiiqaa lama hospitaala irratti gadhiisee malee homaa waan hin gadi dhiifneef ijoolleen qallaalii natti bilbilaan turanii silaa sagalee saaqetumaa namni deebiseef hin jira yaadu. Akkasii baay'ee tokko galatoomaa namni nama yaadate waa'ee nama tokko yaaduun ammatti dhaga'amu yookiin amma nama sana dhaggeeffachaa jiru tokkoo fi kanaaf galatoomaan isiniin jedha. Asumaanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Baay'ee tokko kanaaf baay'ee ka'ee jira.